lubbuu micayyoo kanaa abaraarru micayyoon kun rakkanaa fi daraaraa guddaa keessa jirti jechanii waaqayyoo biyya ormaa keessatti ija namaa sin ilaalchisini ija ormaa sin ilaalchisini sin jedha shama akkam jirtu hordoftoonni koo nagaa waaqayyoo siniif haa baay'atu akkam isaati kana geessani ani nagaa kooti sinis akka nagaa taatan abdiin qaba har'a waa tokko sin rakkisuu dhufe oromoo kooyi egaa warri sagalee koo dhageessan kun hundi keessanii nuti sagalee hin qabnu nuti beekamtii hin qabnu nuti hordoftoota hin qabnu jettanii viidiyoo koo kana akka bira hin dabarre akkuma argitanii sheer walii godha lubbuu nam tokko yoo baraarree waaqayyo biratti illee fudhatama qaba jechaadha. Egaa micayyoon asirratti argitan kun baay'ee darara guddaa keessa jirti baay'ee rakkachaa jirti waaqayyo biyya ormaa kana keessatti sin rakkisini waaqayyo janamaa sin ilaalchisini sin jedha. Egaa micayyoon kun baay'ee rakkina guddaa keessa jirti. Egaa waaqayyo ishaa gargaaru sin jedha. Micayyoon kun Arsii iddoon dhaloonni ishee Arsiidha jechaadha. Maqaa ishee Jamiiladha. Iddoon dhaloonni ishee Arsii aanaa qoree ganda deendaa kan jedhamutti dhalattee guddattee akkuma nam tokko hojjechuudhaaf biyya isheetii baate jechaadha. Akkuma keenya akkuma sii hojjettee maatii ishee jijjiiruudhaaf of jijjiiruudhaaf biyya baate jechaadha. Egaa carraadha. Carraan immoo hin komatamu. Warroonni nuti mana gaarii keessa jirru akkamitti akkas ta'a jechuu odoo hin taane waaqayyoon akka amantaa keessanitti illee warri kaanillee du'aa godhaaf warri amantaa kaanillee kadhannaa godhaaf kadhannaa keessanitti micayyoo kun akka lubbuu ishee waa tokko irra hin geenye waaqayyoon kadhadhaaf isiniin jedha. Egaa micayyoon kun hojjetachuudhaaf baate jechaadha. Amma garuu haala rakkisaaf haala hin taane keessa jirti jechaadha. Micayyoon kun akkuma keenyaaf akkuma sii hojjetachuudhaaf biyya ormaa gara Suudi Arabiyaa deemti jechuudha. Egaa osuma hojjetattu maadaamii ishii silkii qabdullee irraa fuutee jirti. Micayyoon kun simii hin qabdu keessattuu warri Suudi Arabiyaa keessatti jirtan micayyoo kana akka gargaartan kabajaan isin gaafadha. Adaraa keessan nuti beekamtii hin qabnu nuti sagalee yoo taaneef maaltu nu argaa osoo hin taane viidiyoo takkitti arganii gaafa wal bira gaa micayyoo lubbuu nam micayyoo kanaa baraaruu dandeenya jechaadha. Nuti keessattuu shamarroonni jechaadha. Yoo nuti waliin mirmanne yoo nuti waliif ijjine yoo nuti waliif waan tokko taane malee namni garagaree nu ilaalu jechaadha. Hundumti keenya iyyuu har'a keenya beekna malee boruu keenya waan taanu hin beeknu jechaadha. Har'a fayyaa qabna boruu waan nurra ga'u hin beeku. Har'a immoo yeroo carraa sagalee walii ta'uu qabnutti sagalee waliif haa ta'u waan walii gargaaruu qabnunillee walaa gargaaruu isiniin jedha. Micayyoon kun akkuma nam tokko silkii hin qabdi ture madaam ishii silkii ishii irraa fuutee simii ishii caccabsitee jirti jechaadha. Egaa micayyoo kana erga torbee lamaatii torbee dabarteerti nyaatallee hin qabdu dhugaatillee dhugaa hin jirtu dhoowwattee balbala itti cuftee asitti si ajjeesa jechaan jirti jechaadha. Namni torbee tokko dhiisitee guyyaa tokko iyyuu ganama nyaanne galgala gaafa geenyu agam akka ofitti eenyu jennu hin beektu jechaadha. Hundi keenya iyyuu waaqayyo dhugaa waaqayyo keessattuu kan akka Suudii keenya rakkinni shamarran keenya baay'ee kan akka Suudi Arabiyaa ijoolleen keenya dhumaa jirtu hin jirtu jechaadha. Amma ta'e immoo waaqa gaditti nutis waliif haa iyyuu isiniin jedha Oromoo kooyi. Dhugaa iddoo tokko garaana nyaattee iddoo tokko jechaadha. Inna hiriyaa ishee dubbattee jirti silkiillee hin qabdu jechaa turte. Egaa waaqayyo inni waan hundumaa danda'u bakka ishiin jirtutti haala haa mijeessuuf jechaadha. Tokko amma wanti badee bakki ishiin jirtu silkii hin qabdu. Silkii irraa fuutee simii caccabsitee jirti. Kallattii ittiin argatanillee hin jiru jechaadha. Micayyoon kun balballee itti cuftee jirti. Iddoo tokko garaana nyaata jechaadha. Dhugaa waaqayyo jechaadha. Innaa isarra immoo darbee nyaataaf dhugaatii hin qabdu jechaadha. Micayyoon kun osoo ishiin iyyuu ajjeesuu baatte jechaadha. Qoonqoo nu xannee nuun ajjeesa jechaadha. Yoo nyaata dhuguma dhoowwatte ta'e. Egaa haadhi ormuma dhugaa waaqa adaraa keessan bakka jirtanitti uumaa keessan kadhadhaa isiniin jedha. Inni ammoo akkuma
akkuma beekam akkuma waan wal beektanitti namoonni amma walitti dhufu miti rakkina keessa jirtanillee namni maallaa godha odoo hin jedhin jechaadha. Hiriyoota hin qabdu yoo ta'e kallattii ittiin baatanii lubbuu keessan baraaruullee dandeessan hiriyoota amma Suudi Arabiyaa keessa yoo baatan kontiraatallee yoo jiraattani warroota kaaniif jechaadha dhaamsa achi keessa akka baatanii hiriyoota lubbuu karaa ittiin lubbuu keessan baasan maaliif jennaan ma haadhiif abbaan kee kaleessa gaafa biraa baatu bu'anii mimmaa isaanii dhangalaasanii si ergan jechaadha yookiin nu jijjiirti asitti wajjin rakkina hin obsinu jedhanitti biyya kee keessa si ergan jechaadha. Na har'ammoo gaafa rakkinni kun sirra ga'ee lubbuun kee darbu keessattuu haadhi kee jechaadha. Idimee shimuluu boo'aa amma ijoolleen ormaa biyya ormaati galanii haadhi kee amma lubbuudhaan jiraatu kanatti imimmaa ishee dhangalaasaa jiraatti jechaadha. Waaqayyo haadha keellee imimmaan hin agarsiisini fayyaa keessan baatanii fayyaa keessan akka maatiitti galtan waaqayyoon kadhadha. Waaqayyoon gaditti immoo sinis hamma danda'amaa ta'etti of eegaa sinin jedhe gaafa hojjisiiftuun keessan amala sinitti qayyarattee wantoota garaagaraa sinirratti yaaddu sinillee hiriyoota qabdan ma fakkeenyaaf yoo bakkeedha nama qabdan akka baqa kallattii ittiin wanta akkas akkasiitu jira maalan godha jettanii gaafa namaan mari'attan namni sun immoo furmaata sinii fiduu danda'a jechaadha. Kophaa keessan dhiphatanii kophaa keessan homaa gochuu hin dandeessan jechaadha. Namni immoo gaafa walitti dhufee gaafa yaada wal jijjiiree rakkina keessatti dubartii malan dhabdu kan jedhasan rakkinoota san keessallee si baasuu dandeessa jecha. Dhugaa waaqayyoo kan Suudi Arabiyaa kun hedduu nagadisiise jechaadha. Baay'ee ulfaata. Waaqumti inni waan hunda danda'u furmaata siniif haalaatu hin jedha malee waan isin godhuun qabu jechaadha. Innaa mucayyoon kun hamma sin ajjeesanaan jechaa jirti. Mucayyoon kun duuteef jira hiyyuu hin beekamu jechaadha. Maaliif jennaan tokkoffaa midhaan nyaatallee dhoowwattee jirti. Lammata immoo sin ajjeesa jettee ni jirti. Egaa waaqayyoo nama akkanatti garaa sinitti jabaatu birallee siniin galchini siniin jedha. Baay'ee tokko garaa na nyaate dhugaa waaqa hedduu tokko jechaadha. Warroonni immoo carraa gaarii keessa jirtan jechaadha. Warroonni haala gaarii keessatti galtan waaqayyoon galateeffadhaa. Waaqayyoon galateeffadhaa. Nama kanas immoo boruu keenya waan taanu beeku akka amantii keessatti waaqayyoon kadhadhaafi siniin jedha. Haalli jiru baay'ee ulfaata waan carraan keenya kanaaf ta'eef hin beeku jechaadha. Carraan keenya baay'ee ulfaata jechaadha. Osoo nama gargaarru, osoo namaaf taanu, osoo abiddarra dhaabannu, osoo isa rakkateef rakkina baafnu, osoo bakka isa beela baafnu bakka asitti carraan keenya silaa akkanan turre. Silaa carraan keenya akkas hin turre silaa nama ofis gargaarree haala gaarii keessatti jireenya keenya fooyyeffannee gara biyyaa keenya galla. Garuu haalli amma deemu amma akkuma dhufu kanatti hundi dhumaa jira jechaadha. Ijoolleen jechaadha. Waaqayyoo sinaa eegu bakka jirtanitti adaraa keessan wal gargaara amma dandeessan kallattii dandeessan. Warri Suudi Arabiyaa keessa jirtan immoo mucayyoo kan adaraa imimmaan ishee kusinaa gaafatu kallattii ittiin gargaaruu dandeessan. Tokko wanti xiqqoo dhiibbaa fidee silkiin qabdu mucayyoon kallattii ittiin gargaaran hin jiru. Warroonni naannoo ishee jiran hin jiru jechaadha. Kallattii saniin akka gargaartanii siniin jedha. Warroonni boota beekan hin jiru jechaadha. Mucayyoo kana osoo lubbuun bahin boru porofaayilii godhannee hiyyoo odoon akkas godhe jechuudha. Odoo har'a lubbuudhaan jirtu osoo gargaarree lubbuu mucayyoo kanaa baraarree akka kootti dasna'edha. Warroonni haala mijataa keessa jirtan immoo waaqayyo sinaa gargaaru mucayyoo kanaafillee kadhannaa godhaa akka amantaa keessanitti siniin jedha. Waaqayyo lafa jirtanitti sinaa gargaaru. Bakka deemtan hundatti gargaaramaa siniin jedha. Hundi keessan immoo laayikii sheer gochuu hin dagatinaa siniin jedha. Baay'ee tokko na eenyu jedhe jechaadha. Waa'ee mucayyoo kana baay'ee natti ulfaatee jira. Hundumti keessan iyyuu sheer gochuudhaan gara dhimmi ilaallatu kanatti dabarsaa siniin jedha. Amma viidiyoowwan biraatti walitti deemnutti nagaan.